akkas. Ameen jedhaa ka. Ameen jedhaa ka. Nama waa gala gaggashu. Nama waa gala gaggashu mee? Nama waa gala gaggashu mee? Suyyumee wayin suyyum ka jedhamu jira as keessa. Nama waa gala gaggashu suyyumee yookaan suyyum. Suyyumee yookaan suyyum. Jira? Waaqayyo akkadu? Eesar? Jira? Atta waa gala gaggashita? Hin daldaalta? Isa nuti deeggarii naasa olma koo. Akkadee waaqayyo. Harka kee mirgaas qabu. Ati maqaa keetiini fuudhanii hojjetaniitu akka waa daggamoo wayyaa yaalanii turanii namicha kan hunuma dadhabne maalluu wayyaa jedhaniitu rakkatanii jiru. Warri rakkatan kun immoo maqaa isaanii waamushi. Bukkeema sana jiru fagoon jiran. Mee bukkeema sana dhaa. Jedhaame dabalaati. Kan kee cabsee deema. Jedhaanii ka. Kan warra hamootaa immoo hin maseenadhaanii. Ameen jedhaa gaafa nama. Mee ani yaadatameera jedhaa. Namni sunii galee yaatu mee ani yaadatameera jedhaa. Kana booddeedhaa mee. Harki koo kun eebbaa wajjin nagaa wal gaafateera jedhaa. Ee wajjin. Ee wajjin. Hallelujaa. Hallelujaa. Gooftaa kana caalaa galateeffadhaa. Mucaa dhiiraa gammee yookaan immoo gammachis jedhamu. Gammee yookaan gammachis kan jedhamu. Barumsa dhaabee nama jiru. Nama akkasiin barbaada. In Jesus' name. Wala galateeffadhaa fi Yesuus hin ta'u. Mee sabni Waaqayyo iyyaatti ani yaadatameeradha. Ammallee dabalaamee ani yaadatameeradha. Mana qorichaa dhattee kalee kee keessatti infekshinii yookaan immoo maal jedhama cirracha jira kan siin jedhamee mana yaalaa dhattee wanni akkasii fiigi kottume nama afartu jirtu sin namoota akkasii as keessa. Dafaa kaariin sodaatinaatti kottaa gara sanatti illee ciisuu kan hin dandeenye jirtu as keessa. Waa ol fudhachuu kan hin dandeenye. Mana yaalaa dhattanii coggaarraa wajjin kan wal qabate kalee keetu rakkoo qaba kan siin jedhan. Eeshi meeshee kanatti naa kenne tokko kan isheeti erga. Maal siin jedhan? Iddoo lamatti yaalame jalqaba oolota deeme yaalame. Kulaalitiin kee karaa lachuu sidhii ta'e malee rakkoo tokko iyyuu hin qabnaan jedhanii qoricha naa kennan. Kiniinii 140 naa kennanii marfee tokko na waraananii fayyitaa gali naan jedhan. Achi ani kiniinii kanaa isin fayyan jennee nan galee kiniinii isaanii fudhadhee odoo addaan kutiin illee qimsee kiniinii sun na fayyisuus hin dandeenye. Ergasiis na dhiisuu didee konfiraasii torban lamaan darbee gooroo irratti ture. Samoonni isa jechuudha marfee birrii 200 fi birrii 75 marfee 10 tokko luqee tokko irra isa tokko harka koo irra naa kennaa ture Dr. Geetahuun kan jedhamu. Kulaalitii koo bakka baay'ina dhukkubaa ciisuus hin danda'u gumaacha kana. Namatti simachuu hin danda'u bakka namni furmaata tokko hin alaachuu hin dandeenye. Waaqayyo duwwaa abdiidhaan eeggachaa ture. Garuu marfee sunis na fayyisuu hin dandeenye kulaalitiin koo ammayyuu nama na dhukkuba. Doktoriin sun immoo cirrachis keessaan dhabamu naan jedhe sanirraan kan ka'e abdii kutadhe. Kanaa booda yoo ta'u baate sadarkaa kanatti maal gochuu danda'annaani maal sodaattanee biraasoonis yoo taate naan jedhe abdii kutadhe galee waaqayyo na fayyisa jedhe. Har'anna waaqayyo seenaa koo akka jijjiiru waaqayyo kana dheetan dhugaarru nan fayya jedhee tan dhufe.
Hallelujah. Hallelujah. In Faitaniam. Nabayyaman sila ng patlugan. Aish, isatti ke. Marsin bira. Mana yaala aganii waloota deematan kalee keetiif coggaarra tolsi qabatee jedhanii kiniinii fi marfee sagalnaa kennanii isa erga fixee booda xiqqoo amma tokko natti furusi dhiisuu hin danda'u mana barumsaa irraa irree kutaa 10 baradhaa torban lamaa ta'etu ammas mana barumsaa hoggaan naqee taa'uu hin danda'u gizeen ciisuus na dhukkuba. Gizeen ciisuus na dhukkuba. Ish akka darbaati. Isheetti naa kenna. Anan marree ture gizee baay'ee natti ni deeme. Coggaarraan kan isin nagaa'ee kulaaltiin keessas lachuu si nagaa'ee garuu tokkichoo baafee malee hin danda'amu jedhanii ani immoo kulaalitti tokkichaan baafadheen jiraadhu ture. Akkam kulaalittiin tokko yoo bahe malee? Nagaa'ee yoo bahe malee hin basabbasa jedhan. Lafti kulaalittiin kun bahe kamitti jiraanne. Abbaa manaa yoo duwwal nagaannee dhiisne ergasii garuu lafa fagoo hin deemu. Yaarkaasoon baadhina dhukkubaa garuu immoo ilman ittiin hojjedha guyyaa eegee waan inni fayyisadhetu mana malee na fayyaa ammas. Ishee taskot darbaati. Ish haa ta'u. Isheenis kulaalitii mana yaalaa deemetinan kulaalitiin kee lamaan cirracha qabaa coggaarraan keetis madaadhanaan jedhanii yeroo duchaa hospitaalinan hin deemne jiru macarasharra wantoota opereeshinii taasisan naan jedhanii bakka ani opereeshinii kanas hin ta'u yaa Yesuus sitti of kenne beekaman gizee duchaa bakka hoggaanaa kadhatan natti fura gizee kan bakka abdii guteetuman bakka gizee kan akka wayiitti na dhukkubaa amma kun hoggaanaa kadhatan natti fura ammas naaf fayyadee waaqatti nan abdadha. Achi darbaati. Isheetti gaa. Anis hospitaala deemanii kulaalitii lamaantu lama daa'imeen baay'ee sodaadhee hospitaala deeme. Yeroo hospitaala deemu kana ammoo xaxarii cirracha si keessa jira operaasyoonii taatu malee fayyituudhaan. Maal jedhan isaan? Cirrachatu si keessa jira operaasyoonii taatu malee fayyituu operaasyoonii ta'ii baqafamii baafadhu naan jedhan. Ucumana nani gooftaadhuma koon eeggadha operaasyoonii ta'u baqaqee dheetuman ergasii taa'an jira. Cinaacha kiyya kanarraa si ol lama beessa kulaalitii lama fakkeechen lama deessa ciisuu hin danda'u jedhi kabaachuu hin danda'u dugda koon na nyaata si gadi isa gadi na gubaa akkasitti na rakkachaa jira garuu immoo waaqayyo na fayyisa jedhee nama har'aatitti garaa koon baqaffadhu waaqayyo na eeggachaa jira. Cirracha keessa rodanii? Cirrachatu si keessa jira baqaffamii naan jedhan. Si dhukkubaa yeroo ta'u qabdu? Sirriitti na dhukkuba cinaacha kanas gadi lama beechaa cinaacha koo kanarraa si ol gubaa yeroo ciisuu danda'u kulaalii koo lama waan basabbasee natti fakkaata. Garuu hospitaalli immoo kalee kee lama fayyaadha. Operaasyoonii ta'e cirrachatu si keessa jira naan jedhan. Fayyuu dandeessaa kan amantaa? Eeyyee nan amana. Waaqayyo nan amana deemtu. Akkas ta'e. Ishee ta'u. Isheenis akkasuma mana yaalaa dhaqeen barreen gaddaa kulaalitii kee keessa cirrachi jira jedhanii akkasuma immoo birishiinii taata jedhanii birishiinii ta'uu naaf hin ta'u akkanumatti jiraachuu naa wayyaadheen ture badanas immoo natti cimee akkasuma immoo oolotumatti taaganyootiin deebi'ee amma immoo kulaalitiin kee lachuu madaadha hin madaa'ee immoo gadaamessi keessa madaadha. Maatsanii fincaanitii wal qabatee madaadha naan jedhee isarraa ka'ee anuma godhachuu hin danda'u waggaa lama guutee amma achirraan kan ka'e torban biroo kana akkasuma gadaamessa sanirraa maatsanii fincaanitirraa na waraanee guyyaa hojjaa dura erga maatiin koo na biraa bobba'ee du'ee maraadhee kan du'aa ta'ee uummanni qe'ee kootti garagaree waaqayyoon naa kadhatanii an sammuu ta'e duudha waa xiqqoo ishit nan hafe duudha waaqayyotu na oolchee waaqayyo du'arraa na oolchee waaqayyo naa kadhannaa bakkatti gadaamessa na waraanee dhiiga fincaa'ee dhiigni narraa gad roobee akkasuma immoo waaqayyo na yaadatee du'a na oolchee afaan diinatii na fuudhee har'a kunoo waaqayyo dubbii waaqayyo na dhageessise ka waaqayyo saba isaa jidduu na dhaabee waaqayyo galannaa ga'u karaa tokko misgaanan na dhiyeessa du'aatan du'e saba waaqayyo diinni na qaluudhaaf na nyaachuudhaaf jedhee maatiin koo erga bobba'anii galgala du'a kootti akka galan godhee akkasuma saba waaqayyo na dhaqqabee ana du'a na oolche waaqayyo galata naa galchaan jedha. Atas gue.
As. Isaan taate. Ishi anis waggaa arfan kana keessa ji'a torbattan ciisee damsa ciisee omaa godhu dadhabee beeksisa kooti samaa hojjechuu dadhabee mana yaalaa deeme mana yaalaa lammatiin dayni kontaaroti amma yaa waaqayyo maal lagoote eetumaan ciiseetumaan waaqayyo koo kadhadha dandee abiddatti siqu waaqayyo koo cinqii san keessas na hiike ammas immoo waaqayyo na hiikee har'aan na ga'e beeksisa koo wajjin na hiikee daanni sun kinoo guddatee mana wajjin uummata kana keessa jira waaqayyo galannaa ga'u ammas immoo kinoo waaqayyo koo amma na dhukkubaa jira yaa waaqayyo maal lagoota jedhee waaqayyo gooftaan ammas siree sangaraa koo keessatti kaa'e ani ammas waaqayyo abdachaan jira kiniini wayii liqimsaan jira maalan jedhe amma yeroo mana gooftaa yesus ani sin abdadha ammaan booda kiniini kanas nyaadhu jedhee waaqayyo abdadha waan ni koo har'a na fayya jedhee tan dhufe ani gara kana dhufe waaqayyo gara kana fide ammaan booda kiniini sanis nyaadhu waaqayyo akkatti na hiikutti sabbeeka ani waaqayyotti dabarsaa na kenna obbolootan jedhe yesus gooftaa inni cinqii keessatti rakkoo keessatti dhiphina keessatti waaqayyo keenya naman gaatu haleluuyaa haleluuyaa Kintaarotiidhaan rakkoon keessan. haleluuyaa kuntaarotiidha naan jedhani waaqayyo galannaa ga'ani garuu hakiimisin annee waaqayyo koon mana fayyisee ammas immoo waaqayyoon koon na fayyisa jedhee waaqayyo nan abda hirkoo kooti gaachana kootiin ammas immoo waaqayyotti dabarsaa na kenna. Ani immoo kana dhukkubu kulaaletii kiyya kana erga waggaa lamaatii akkanatti ciisuu hin danda'u lafa fagoo deemuu hin danda'u ba'aa baachuu hin danda'u mana yaalaa ganyoo kan jedhamu dhaqeen kulaaletiin kee kun xaxariisi godhatee qoricha naa kenne qoricha san gizee marfee na waraanan natti fura gizeen ergas immoo ture natti kaana dhukkuba baran mallee baay'ee natti beekan mana yaalaa dhaqee qoricha fudhadhee amma tokko xiqqoo natti fure amma immoo ciisuu hin danda'u waggaan ciisu na gubaana nyaata duubatti kulaaletiin kiyya kullachuu na dhukkube amma immoo waaqayyo akka na fayyisu nan abdadha nana mana na fayyisa fayyee nan gala jedhee abdadheen manaa ba'e guyyaan kun furaasii kun dhufaa laata nan jarjare guyyaa kana ga'uudhaaf fayyee akkan galummoo waaqayyo na gargaara jedhee namani. Gubaa'ee waaqayyo kaardii tuun baasii marfee tuun kenneen hin fayyisaa Yesuus. Hin fayyisaa? Yoom fayyisa? Yoom fayyisa? Har'uma kana moo? Lakkiin tura? Hin fayyuu? Gubaa'ee waaqayyo harka keessan qulqullaa'as qaba. Dhibeen sun buqqa'uusaa kan beektani rifeensa mataa keessanii kaasee amma qeensa miila keessanii du'aatu isin keessa darba. Inni humna fayyisu waaqayyooti. Yeroo sana dhaabachuu amma dadhabanitti geessu. Amma of qabuu dadhabanitti isin geessu. Hin buqqisa waaqayyo. Amantiidhaan bara ergamootaatti sooftiitu hojjetaa ture. Maarramii isaaniitu hojjetaa ture. Kun amma sooftiidha. Isittu bitee nuu kenne kan keessan maqaa Yesuusin itti waameera garuu qoricha ta'a. Ameen jettuu qoricha ta'a. Qoricha ta'a. Amma qoricha ta'a. Amma qoricha ta'aaf. Amani harka kee mirga asii dadhuuti. Qabi kana amantii keessa gali eegir duubaan. Amantii duwwaatu barbaadama simbira. Hidhadhuutti qabi. Amani. Eegir duubaan. Simsachuma akkas jedhe. Amani qaba. Amani qaba. Kot amantiin qaba softii kana. Yes. Simsachuma. Maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaa Abbaatti kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkootiin keessaa kan buqqa'e ta'eera. Nagaan ta'eera.
Amen. Fayyinni guutuun isinii haa ta'u. Akka keessaa walitti rukutaa galateeffadhaa fi Yesuus. Kottati. Kotta isheen jalqaba si gaafata. Kottati. Mee sirriitti qaqqabadhu too filaali yaa. Qaqqabadhu filaali sirriitti. Maaltu jira? Ontu jiru. Ilaali sirriitti maali? Hallelujah. Sirriitti maali? Gadi jedhii ol jedhiiti kara jechuu kara ciisuu hin dandeenye sana fa'aa irratti jedhi of ilaali. Dhukkuba dura yeroo dhufu garuu na dhukkuba malee dhukkuba. Waggaa meeqa tureera wanti kun? Ani bareeda ammaa kooti qabee ergena arge jireenya kooti mana fedhas narraa dhabamee beekuun mana dhukkuba. Har'a baruu. Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaan bu'uu godhadhe waggaa sadaffaa keessa jira erga kulaaltii gunnatti cimee qaru waggaa guuteera barreen gaddaana jalqabe bara nagaruu erga maskana miti boqonnaan arganne guyyaa tokkorree Har'a. guyyaa akka garaarraa itti jiraame. Fayyinni guutuun si ta'eera. Fayyaa fi lammaffaa marfeef qorichaa wajjin wal hin argin. Galateeffadhaa fi Yesuus kana. Yesuus fayyisaadha moo fooyyessaadha? Kanaaf galateeffadhaa akka. Sinitti nama dhaggeeffadhaa. Waaqtolaan hin fayyisu. Waaqtolaan waan godhu tokko qabu. Maqaa isaa waan isinii waamaa. Amantii keessanii wajjin yoo wal argite dhibee kam keessaa fayyitee galta. Iyyaati ameen jedhaa. Iyyaati ameen jedhaa ammas. Tokko jirti qote. Yoo firaali am. Sirriitti. Bakka fayyeera. Fayyeera. Maalitti beektanii fayyuu kee? Umurii koo jira siidhanii sirba manni yaalaa bakka nani naqin hin jiru na dhukkuba kulaallitiin koo coggaarraan koo dubbii koo dhalli koo muluun bakka hojjechuu hin danda'u hojjetachuu hin danda'u bu'een ba'u giddii dhiyyeen bobba'ee gala amma immoo garuu waaqayyoo haa galatu waaqayyo na fayyisee dheetu na nafdadha. Mee akkamittiin beekta fayyuu kee? Bakka nama jireenya koo muluurraa akka bishaanis narra gadi yaa'e natti qorre akalaatii koo muluun amma garuu na fayyada lafa nama. Mee gadi jedhaa. Na fayyada. Gadi jedhaa mee. Ol jedhaa ammoo. Na nabdadha Mee Yesuus. bakka sin dhukkuba sana qaqqabadhaati ilaalaa. Maaltu jira? Lallaafeera dura dhaboo koo gagaraan dhiyyaa dhagaa. Daa'imummaadhuma kaasee tokko. Armaan sirmaan gara sumaa jammaree coggaarraa kana na rakkadha waan baay'eedha na rakkadha gooftaa Yesuus Kiristoos waan baay'ee baabaa. Hallelujah. Mata Yesuus. Qorichaaf marfee wajjin lammata waliin arginu. Nagaa guutuu siifata. Hallelujah. Warri gammaddan galateeffadhaa fi Yesuusiin. Hallelujah. Gammadaa jira mee ijoo waaqayyoo kanatti. Akkatti galateeffamaadha Yesuus. Ofirraa limee amma. Amma wanti natti dhaga'amu hin jiru fayyeera. Fedhi sirri bakka ofirraa likamaalati. Qalamanatti fayyuu. Amma fayyeera natti dhaga'amu waggaan nufu na dhukkubaat ture iyyuudha. Yeroo haddoftu himu. Immoo nufuyyuu akka madaan natti dhaga'amaa ture kalee keerraa amma wanti natti dhaga'amu fayyeera waaqayyo galannaa jira. Wanti kun amma misira ture. Amma naannoo ji'a ja'aati yeroo fudha. Ji'a ja'a harkasa dhukkube. Mana barumsaa keessatti hufi. Jalloota fumaa rakkatu. Si waaqayyo si fureera. Hallelujah. Kottu beekti. Sirri check of it. Ilaali, jalqaba of ilaali. Eegas jedhaatii, ol jedhaatii. Kana ciisuu dandeenya sana ofa itti jedhaatii ilaalladhaan. Ciisuu danda'u, tani turtan mini? Acha kana na guba. Yoo ciistan himu.
Asuma irra meeshiiftanii ilaallu. Siisaa malaalame ilaalla. Isa rakkoon qabu. Mana Waaqayyoo keessa. Ammatti Fayyeera baqa. dhugaa? Waaqayyo guddaadha dhugaadha. Injiru? Waaqayyo nama fayyisa. Cinaachi koo kanarra dhuguma obboloota koo ciisuu hin danda'u. Halkan si'a 20 odoon garagaru. Yookaan jilbifadee ciisaa, yookaan dugdaanee ciisaa, yookaan ciraan ciisaa garagaraa. Halkan si'a 20 odoon garagaru. Dhaloota kiyyaan immoo nama magaalaa ofii baqafatu jibba. Garuu isaan immoo ibsitaadha dhageen baqaqtu malee hin ta'uudhaan. Waaqayyo immoo inni tola nama fayyisu warra karaa koo goree dhufee na fayyise. Utuu hin baqassin fayyise gaa Yesuus. Waaqayyo na fayyise. Hallelujah. Yaa warri isinii gala Yesuus fayyisaadha jedhaa. Warri gammaddan galateeffadhaa Yesuusin ammayyaa. Seenuun gaafanneen tasuma toluma nulaatiin fayyina. Dungomate barraan jedhaa. Gatiin gaafanneen tasuma toluma nulaatiin jireenya. Yoo lafaa yoo wallaaltayyoo Yesuus nuyi waaqa keenya. Gatiin gaafanneen tasuma toluma nulaatiin jireenya. Yoo lafaa yoo wallaaltayyoo Yesuus nuyi waaqa keenya. Qarshiin gaafanneen tasuma toluma nulaatiin fayyina. Yoo lafaa yoo wallaaltayyoo Yesuus anaaf waaqa keenya. Kan keessan godhadhaa mi'a tokko. Gatiin gaafanneen tasuma toluma nulaatiin jireenya. Yoo lafaa yoo wallaaltayyoo Yesuus anaaf waaqa keenya. Abba, 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 jaalala guddaasa akkam jaallate hubanne kunarra. Tokkicha nasaa dabarsee nu laate isaan fayyinara. Araarri isaa baay'ee tanni isaa takka daariin qabu. Yesuus ilma waaqaat kan namaa hundaaf yaada gaarii qabu. Yesuus ilma waaqaat kan namaa hundaaf yaada gaarii qabu. Yesuus ilma Waaqayyoo. Echee koof godhiin giftii kun. Fayyee yeroo dhuma sirriitti amantii keessatti si fayyiseettan akka bishaanii tokko fakkaatee mataa kiyya irraa amma luka kiyyaatti narra dhangala'ee karaa hundumaa nan hoggaa kan boqonnaa dhabee na guba duuba kiyyaatti na nyaata na fayye Waaqayyo na fayyise galanni isaaf haa ta'u. Mee gadi jedhiitii ol jedhi ilaalle wanta kana. Takka ishee hin jirtu. Akka kayyi. Amma hin sirrate wanti kun. Waggaa lama. Waggaa lama guutuu turte deeqaa kanatti deemtee maal ilaala sibiitti. Waan takka ishee fayyaa. Galanni kana eenyuuti? Kanaaf galateeffadhaa iyyaati. Ol ka'aasin warra nama taa'asiniin jedha. Dhumaa'ee Waaqayyoo saba gooftaan eebbisi. Harka keessan isa qulqulluu as qaba. Isin immoo na laalaa warra kun. Ana waan na laalaa isin. Lamaan tumati? Hin fayyitu har'a? Dhugaa? Fatanii galtu ba? Annam burra kanatti tolee cagal. Isin? Indaa mati? Indaa. Faarfannoo na wajjin waan? Isin wajjin du'aa faarfan barkaan callumaadha. Tokko lama sadii. Annam burra kanatti tolee dhiira fayyaa soostunaa lolee. Annam burra kanatti tolee dhiira fayyaa soostunaa lolee. Annam burra kanatti tolee
Tina ko Yesus to. Nila kesa sottosati. Annam burra. Sottosa nila kesa. Nila kesa sottosa. Nah, sottosa rajin. Annam burra kana tutone. Tina ko Yesus to namo. Terasin. Annam burra kana tutone. Tina ko Yesus. Sottosa nila kesa. Annam burra kana tutone. Tina ko Yesus to namo. Sottosa rajin. Annam burra kana tutone. Annam Yesusu Abi Kafara Aram Bisayu Wale Tigora Gara Kaposi Dachaul Kase Sabana Farra Wale Sasade Annam Buraka Natitone Tina ko Yesus Tunanone Abut Annam Buraka Tina ko Yesus Tunanone Annam burraka natitone Tina ko Yesus tunanone Annam burraka natitone Tina ko Yesus tunanone Annam burraka natitone Tina ko Yesus tunanone. Hallelujah. Amen. Ano ko ara mo gidamna? Ano ko ramna shi? Shi? Ano ko ara mo gidamna? Amen. Yesus goofta. Amen. Mara mo dinin barbadan kan jedhe. Yesus goofta. Amen. 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 Ila ka jettu. Shi? Ano wajin mila kesan kasala. Lafa mila kesan kasati. Ichesa duwa fata na jamma. Illin jette sokkita chuma. Shi? Kana ich kanma sokkiti. Dira kana wajin. Tokko lama sadi. Annam burraka natitone Tina ko Sasana kesan Annam burraka natitone Tina ko Yesus tunanone abot Annam burraka natitone Tina ko Yesus Annam burraka Tina ko Yesus Annam burraka natitone Tina ko Yesus tunanone Annam burraka natitone Tina ko Yesus tunanone Of keessaa dhabaa Of keessaa dhabaa Of keessatti hin arginaa Fayyina argadhaa Buqqiseera dhibee kameen Sassaabameerummaa Waaqayyooti Mee of ilaalaa wanta kaleessa gochuu hin dandeenye gadi jedhaa of ilaalaa murti keessa dafa dafa Dirgeeffachuu kan hin dandeenye dirgeeffatee taa'uu kan hin dandeenye taa'ee gadi jechuu kan hin dandeenye gadi jedhee wanta kaleessa gochuu hin dandeenye ilaalaa Utami mama ko si Betul? Kami mau nanti pakai tuh gawas jelas. Heta. Heta, mana nak? Jadi ada tu? Anjir tu. Ah. Baera. Maka gooftaa Yesuusin keessa kootii dhabameera. Dandee ofirra hin taa'u. Jilbeeffadhee ka'uu hin danda'u. Fincaan qabachuu hin danda'u. Keessa koo yoo hin ciise akka abiddaatti na guba. Bishaan afaan koo irraan dhabamu. Guyyaa har'aatii qabe yaa Waaqayyo ati na yaadatta. Inni namaa na gateera. Ati Kiristoos nan gatin jedheen gungumaa Waaqa kootti dhufe. Yeroo ammaa kana ammoo fayyeera. Yesuus keessa kootii buqqiseera. Yesuus geetaadha. Ammamiif isin irratti wanti kun? Ammamiif? Naannoo waggaa 5 darbaadha. Waggaa 5 darba. Har'a garuu Yesuus daqiiqaa 5tti keessa 5. Agora galateeffadhaaf Yesuus kana. Mee asirra gadi ta'aa dhaalame. Asirra gadi ta'aa sillaalame ta'a. Keessa koo hin jiru. Asirra ta'aa dhaala. Jiran? Hin jiru. Taa'uun dandeessanii keetti? Kanatti taa'uu danda'e taa'uu hin danda'u yeroo kun birrii. Yesuus guddaadha Yesuus. Ameen. Warra galanni gooftaadhaaf taphatu. Agora galateeffadhaa kan Yesuus kana kadhatu. Nagaa Waaqayyo gooftaa isinii ta'eera. Fayyaati hafaa. Tokko isheen sila kintaarotiitti ta'eudha. Kottu meeti. Meelaadhaaf.
Yesuus gooftaadha. Yeroo achitti kadhannu sani kana keessa ganna baasee na waraane yeroo achitti kadhannu waaqayyo galanna baamammoo hanganna waraanu sun hin jiru. Ilaali kamal sirriitti maal yeroo akka gadi kanatti. Yesuus fayyisaadha waaqayyo fayyisaadha. Amma namatti moo? Hin danda'a waaqayyo. Dhugaa? Gatii udaa akka diina koon jiru gatii kiristoosiif ga'e arra ga'eera. Udaa akka diina gooti awwaallameen dhabama waaqayyo gooftaan koo immoo na bira jira ammayyuu boolla du'aan narraa garagalshee waaqayyo. Ammas immoo inni boolla du'aan narraa garagalshee dhibee kana narraa garagalshee namanee dhufee kanaafuu har'a fayyeen gara. Mee maraalladhaa utaalaati mee ilaalaa ol utaalaati ol jedhaati sosochoraati. Injiru dura na waraanaa jira amma injiru. Injiru amma? Injiru. Isa okkee kaa? Yesuus itti dhufe. Hallelujah. Hallelujah. Yesuus deemu danda'een baatu waan ta'eef dhibee fuuldura taa'uu hin danda'u. Isa okkee Rakkinni fuuldura taa'uu hin danda'u. Ameen. Kanaafuu Yesuus itti dhufnaan narraa konkolaatee lafa dha'e. Ammas waaqayyo gooftaa qaba. Diinni daa'ummaa kootti calqabeen na qabe. Odaa akka diina koon jiru waaqayyo koommoo kan intala foodhee harka na qabee na kaase daa'ummaa kootti calqabe. Har'as Yesuus Kiristoos na fayyise bilisa baay'ee na gammadeeraan. Fayyaati afaana jedhanii. Raawwatee dhibeen kun isin keessaa kan bukka yaa ta'u. Nagaa argadhaati galaa nagaadhaan mara keessatti. Dhubaa'ee waaqayyo harka keessan as qabaati mee fayyaa afaana jedhanii. Dhibee kan of keessatti hin arginaadhaanii. Maqaa Yesuusiin nagaa gootoon isiniif haa ta'u. Nagaa waaqaatiin galatuuf kadhaate Yesuusiin. Akkatti galateeffamaa Yesuus kun.